ar erga hundeeffame waggaa 30ffaa isaati. Turtii isaa waggaa 30 keessatti milkiiwwan kumaatamaan lakkaa'aman himata. Milkaa'ina isaanii hubachuuf ka'umsa isaanii kan ta'e waggoottan 30 of duuba deebi'uun dirqama miti. Namoota beekaniif waggaa 5 tokko of duuba deebi'uun yaadan mooricha ilaalan. Ijaarsaaleen garaagaraa bu'uuraaleen misoomaa mooricha keessatti argamu. Humna namaa fi kanneen biroo hedduun jijjiirama qabatamaatu mul'ata. Kanaasaa jirru waa'ee magaalaa Baatuu miti. Dhimma haroo dambalii fi odoloota hawwatoo isaaniis miti. Cinaa uummama hawwataa kanaatti kan argamu Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaati. Milkaa'inni dhaabbata tokko kaayyoo hundeeffameef bu'uura godhateet madaala. Kanaaf kaayyoo hundeeffama Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa jalqabbii turtii keenyaa taasifan. Mootummaa Naannoo Oromiyaa har'a jennu kun maqaan kun guutuu 80 heera mootummaa Naannoo Oromiyaa isa lammaffaadhaan erga argateen booda naannichi gama siyaasatiin gama diinagdeetiin gama hawaasummaatiin karaa hundaadhaan gaggeeffamuun waan irratti tureef yeroo jalqabaatiif karoorri waggaa 5 qophaa'e jechuudha. Karoorri waggaa 5 kan qophaa'e kun sadaasa bara 1988 qophaa'e karoora waggaa 5 mootummaa Naannoo Oromiyaa qophaa'e kana keessatti iddoo guddaa kan kenne tokko dandeettii raawwachiisummaa caasaa mootummaa sadarkaadhaan jiru akka ce'uu danda'u kallattiin kaa'amee jechuudha. Akkuma biyyattuu kaayyoonsaa yeroo sana akkuma beekamu gasoddoman har'aa jechuun bara 1988 akkuma beekamu konstitushiniin federaalaa Itoophiyaa bara 1987 mirkanaa'ee sanaan sirni bulchiinsa Itoophiyaa sirna federaalizimii ta'e Oromiyaan akka riijinii tokkotti warra hundaa'e keessaa tokkodha. Seenaa Oromoo keessatti uummanni Oromoo sirna gadaatiin ofiin of bulchaa turuunsaa beekamaadha. Garuu modern state kan jennuun of bulcheen beeku waan ta'eef yeroon suni yeroo bulchiinsa jalqabaa Oromiyaan hundoofte jechuudha. So I think hooggansa yeroo sana ture muuxannoo hooggansummaa kana directly state hoogganuutiin muuxannoo adda addaan qabu waan ta'eef capacity isaa yookaan humna raawwachiisummaa isaa cimsachuuf yaadee wiirtuu kana wiirtuu leenjii hooggansaa jedhee hundeesse jechuudha. Kaayyoo hundaa'eef kana galmaan ga'uuf magaalaa Walisootti leenjii kennuun dandeettii raawwachiisummaa hooggansa mootummaa Naannoo Oromiyaa cimsaa hanga bara 1992 hojii isaa itti fufe. Wiirtuu leenjii ta'eeti kan hundeeffama isaa magaalaa Walisootti jechuudha bara 1988. Pireezidantii yeroo ce'umsaa kan turan akka obbo Hassan Ali Ibrahimiitiin yeroo sanitti immoo pireezidantii kan turan akka obbo Kumaa Dammaqsaatiin akka damee diinagdee faa kan gaggeessaa ture akka obbo Adaanee Guddinaa kan jedhamuun hoogganaa biiroo faayinaansii obbo Yoosef Abdiisaa faa kan jedhamu obbo Darajjee Teessoo faa adde Adaanech Ulfaataa faa kan jedhamtu karaa dhumaallee hooggantuu ooditara muummicha Oromiyaa kan ta'an fi kanaaf kana fakkaatan hooggantoota gurguddoodhaan xiyyeeffannaan guddaan kenname sirriitti naamusa cimaadhaan jechuudha. Naamusa cimaadhaan leenjii sun kennamaa ture. Bara 1992 wiirtuu leenjii irraa gara Instituutii Maaneejmentii Oromiyaatti guddachuun leenjii kennu ciminaan itti fufaa dhufe. Maallaqni akkamitti hoogganamaa? Seerri faayinaansii ittiin hoogganamu akkamiidha? Hooggansa jechuun mataan isaa yaada rimeen hooggansaa maalidha? Barbaachisummaan hooggansaa, adeemsisaa, qabeenyi akkamitti walitti qabama kan jedhu kun tokkoon tokkoon haalli naannoo keenyaa akkamitti qoratama? Haalli baadiyyaa akkamitti ilaalama? Piroojeektiin sirni ittiin piroojeektiin tokko itti qophaa'uu fi itti hordofamullee jechuudha. Tokkoon tokko ilaalte kana kan qabaatudha. Leenjii kana irratti namni certified ta'a jechuudha. Leenjiin kun qaamolee lamaadha kan irratti mallatteessu. Waajjira muummicha ministeera keessaa waan kana leenjii kana kan deeggaran bajetaanis kan deeggaran waajjira muummicha ministeeraa fi kan ammoo barreessaa caffee Oromiyaa yeroo sanii kan turan mootummaa Naannoo Oromiyaa kan turan kabajama obbo Caalaa Hordofaa amma Dr. Caalaa Hordofaa ni jiru. Eetiin mallattee akkaataa kanaan kenname jechuudha. Namni erga leenjii isa fudhatee sartifikeetii kanaan kan kennamuuf
akka ta'ee fi walumaa galatti yeroo san dargaggoota baay'eetu jira namoota dargii wajjin qabsoo hidhannoorra kan turan kan dhufan hin jiru 83 kan itti dabalan hin jiru 85 kan dabalan hin jiru 87 kan hin jiru kana hundatu galeet naannoo Oromiyaa cimsuudhaaf naannoo Oromiyaa ijaaruudhaaf warra jalqaba hiree argata waan ta'eef wannoo guddaa gahee guddaa taphate jedheen amana. Hooggansi capacity building argachaa jira. Public servantinis majoritiin isaa yeroo sana public servantiin percentiin 85 fi isaa ol kan ta'u diploomaa fi isaa gadidha jechuudha. So humna raawwachiisummaa hojjettootaas baay'ee gadaanaa waan ta'eef wiirtuu kana gara instituutii managementii Oromiyaatti ol guddisuutiin public servantis akka leenjisu ergama lammaffaatti kennee jechuudha. Inni jalqabaa ergama hooggansa leenjisuudha. Inni lammaffaa immoo dabalataan instituutii erga ta'ee booda hojjettootas yookaan public servantis akka leenjisu ergamni kennameef jechuudha. Leenjiin yuunivarsiitii kanatti kennamu moor kan riifoormii deeggaran kallattiidhaan hojii irratti jechuudha. Hojii qabatamaa faayinaansii ta'uu danda'a, humna namaa ta'uu danda'a, galii ta'uu danda'a, oodiitii ta'uu danda'a. Kallattiidhaan wanna siivil sarviisii keessatti yookiin immoo hojjetaa mootummaa bakka hanqina qabutti manneen hojii wajjin ta'ame kan leenjiin kennamuudha. Gama kanaanis almost miliyoona walakkaa ol siivil sarvaantii fi hooggansi leenjii fudhateetti ragaan agarsiisa jechuudha. Baay'eetti applied yookiin immoo hojii qabatamaa wajjin kan wal qabatu. Ce'umsa mootummaa biyyattiitti dhufee hordofee yeroo kana Oromiyaan akka naannootti of bulchuuf ce'umsa sirna siyaasaa irra jira. Hooggansi sadarkaa garaa garaa irra jiran hedduun isaanii immoo sadarkaa barnootaan diippiloomadhaa gad jiru. Qaawwa dandeettii kana furuuf Instituutiin Maaneejimentii Oromiyaa kana bara 1996 gara kolleejjiitti ol guddisuun moggaasa maqaa kolleejjii Public Service Oromiyaati gara magaalaa baatutti dhufe. Ammas fedhiin naannoo keenyaa keessattuu humna nama baratee wajjin wal qabatee almost parsantiin 86 diippiloomaa gadi ture. Kanaaf isa kana jijjiiruudhaaf kolleejjiin nu barbaachisa gaafa jedhamu kolleejjiin Public Service Oromiyaa bara 1997tti hundaa'e jechuudha. Diippiloomaatiin barsiisuutti ka'e jechuudha. Ergama isaa duraa sanas qabatee ergamni isaa duraa sun maaliin hooggansas leenjisaa, public servantis leenjisaa dabalataan immoo akaadaamiksii irrattis digirii jalqabaas diippiloomaas leenjisuu jalqabee jechuudha. Gidduutti garuu leenjiin hooggansaa asiitii bahee haaraan waan hundaa'eef akaadaamii hooggansa Oromiyaa jedhamee Adaama irratti waan hundaa'eef leenjiin hooggansaa gara sana deeme. Garuu leenjiin public servantii baruuf barsiisuu kana malee riifoormii adda addaa immoo dabalatee qorannoo fi qo'annoo fi gorsa keessumaatii riifoormii Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa ture BPR yaa jennu tuulii adda addaa dabalooppii gochuutiin sektaroota Oromiyaa riifoormii gochuu duuba kan jiru kolleejjii kana ture jechuudha. Piiskoo jedhamee beekama. Bal'inaan yeroo kolleejjii bal'inaan yeroo inni tajaajileedha. Diippiloomaa idileedhaanis diippiloomaa barnoota galgalaatiinis diippiloomaa barnoota fagootiinis kennaa ture. Barnoota fagootiin Oromiyaa guutuu waliin ga'aa ture jechaadha. Yeroo san bahaa dhiyaa kaabaa kibbaan bakka daangaa Oromiyaa jiru hundattuu barnoota fagoodhaa kennaa namoota sadarkaa diippiloomaatti leenjisaa ture. Moojuulota asitti qopheessee bakka hunda waliin ga'uudhaan leenjisaa ture. Humnuma namaa yeroodhaa gara yerootti muraasaan dabalaa dhufeen kolleejiidhaan tajaajilaa ture jechaadha. Yoona kolleejiin Public Service Oromiyaa mooraa xiqqoo keessatti leenjii kennuu cinaatti hojii baruu fi barsiisuu eegaluun sadarkaa diippiloomaan eebbisiisuu eegala. Kanaanis hooggantoota naannichaa hedduu barsiisuun dirree hojiitti bobbaaseera. Hanqinoota jiran waliin Oromiyaa arra jirtuuf hooggansa quuqama lammii qabu horachuuf barnootaa fi leenjii laachuun milkiin tarkaanfatee jira. Yuunivarsiitota kanarraa addadha. Namoonni as keessa turanis baay'ee koomitidii fi of kennanii warra hojjetanidha. Quuqamaan warra yuunivarsiitii kana ceesisanidha. Hariiroo nuti hawaasa faana qabnus baay'ee jaalatamaadha. Nuti kan barsiisnu namoota gurguddoo ta'an, namoota siyaasarra jiran, namoota gaggeessota jiranidha. Kanaaf isaan faana yeroo deemnu immoo hojimaanni keenya baay'ee gaariif mul'ata gaarii kan qabu ture. Isa ceesisuu irratti immoo namoonni hariiroon yuunivarsiitii kana faana qabnu namoonni keenyis hojjettoonni keenyis wal gargaaranii tasga'an. Wal gargaaranii ceesisan mana hojii kanas akka gaariitti tarkaanfachiisanii jiru.
ofiisaanis guddatanii jiru. Civil servant yookaan immoo hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa leenjii gaggabaabaadhaan dandeettii raawwachiisummaan isaanii ogummaaf beekumsi isaan hojii irratti qaban akka fooyya'u gochuu keessatti ga'een inni taphate akka laayyootti kan laalamu jechuudha. Turtii waggoottan 13 booda bara 2009 gara sadarkaa yuunivarsiitiitti guddachuun hoggaasa maqaa yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa jedhu beekamtii addaa gonfachuun yuunivarsiitii jalqabaa fi addaa baajata mootummaa naannoon deeggaramu ta'ee ergama dabalataa qabachuun sadarkaa diippiloomaa fi leenjii garaa kennaa ture cinaatti hojii baruu fi barsiisuu hanga sadarkaa digirii maastersii fi PhD'tti laachuu eega. Gaafa Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaatti bara 2009 guddatu ergamni dabalataa kennameefiiti kan caffee mootummaa naannoo Oromiyaatiinis mootummaa naannoo Oromiyaa walumaa galatti ergamni dabalataa kennameefi gaafa kana barnoota irratti gara digirii lammaffaatti gara PhD'tti ol guddisuutti dhufe amma gara fiildiiwwan garaagaraatiin barnoota digirii lammaffaa maastersii digirii tokkoffaa akkasumas PhD sagantaa sadiin kennaa jira. Hojii hojjetame keessatti gara barataa 67tti siqu sadarkaa dippiloomaa hanga maastersiitti eebbisiiseera yuunivarsiitiin kun. Barattoonni keenyas deebi'anii hawaasa tajaajilaa jira jechuudha. Sadarkaa adda addaa irratti sadarkaa PhD'tti barsiisaa jira, sadarkaa maastersiitti barsiisaa jira, sadarkaa digiriitti barsiifamaa jira. Almost barattoota 4,000tti siqan qabna jechuudha yeroo ammaa. Akaadaamii hooggansaa Oromiyaa jedhamee Adaamaa kan ture sun labsiidhaan yuunivarsiitii kanatti akka makamu taasifame jechuudha 2014 jechuudha. Akaadaamiitti dameen kun immoo dhimmoota gurguddoo arfan irratti xiyyeeffatee hojjeta. Tokko leenjiidha. Leenjii public servicein. Lammaffaa qorannoof qo'annoo ni hojjeta. Qo'annoo rakkoo hawaas dinagdee naannichaa hiikuu danda'u. Rakkoo hojimaata fooyyessuu danda'u ni hojjeta. Hojiin gorsaa ni hojjenna. Hojiin gorsa keenya gorsa qorannoo irratti xiyyeeffatee ta'u jechuudha. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa wanti yuunivarsiitota biroo irraa adda isa taasisu keessaa lafaa ka'ee tasuma yuunivarsiitii ta'ee yuunivarsiitii ijaaramee miti. Yuunivarsiitii slow processiidhaan suutaan guddatee sadarkaa yuunivarsiitii ga'eedha jechaadha. Gaafa hundeeffamu giddugala leenjii seenterii tireeningii ta'ee hundeeffame sana booda gara Management Institute of Management jedhameetiin leenjii hooggansaatti guddate sana booda immoo gara Public Service College'itti guddate sana booda gara Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa ta'e jechaadha. Kana beeki seenterarraa giddugala leenjiirraa kaatee sadarkaa yuunivarsiitii ga'uudhaaf chaalenjii inni qabus bu'aa bahii inni qabus baay'eedha jechuudha. Waggaa 30 wanni kalee firiin xiqqoo lafa kaa'amte sun firiin sun lafa bu'ee guddatee hidda gadi fageeffatee har'a biyya keessatti kan jalqabaate Oromiyaa State University yookaan Yuunivarsiitii Naannoo kan jalqabaate wanni yeroo jedhame sun yeroo sanitti kan yaadamuu hin dandeenye sun as ga'ee oolaalu baay'een gammada. Kaayyoon yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa dameewwan yookiin gosoota barnootaa babal'isuun muummeewwan barnootaa murteessoo fi barbaachisoo ta'an qorannoo fi qo'annoo irratti hundaa'uun qaawwa jiru duuchuuf kan filatamanidha. Filatamee kan riifoormii wajjin deemu. Nuti amma kolleejjii 4 qabna. Iskuulii yookiin immoo manneen barnootaa 3 qabna. Almost faculty tour jechuudha kan qabnu. Kana keessatti pirogiraamonni jiran muraasa jechuudha. 15 kan hin caalledha pirogiraamni keenya. Departmentii seeratu jira. Akkasumas humna namaa wajjin wal qabatee maanajimentii, ikoonoomiksii, faayinaans, IT, computer science, agri business value chain management warra jedhaman jechuudha. Kanaaf yuunivarsiitii biraa wajjin tasuma walitti dhufu jechuudha. Yuunivarsiitiin biraa baay'eetti balkeedha. Kan dhibbatti lakkaa'amu nuti akkasitti baay'isuu miti jechuudha. Kaayyoon keenya isa dippilikeet gochuu osoo hin taane bakka mootummaan barbaadu jijjiiramni bakka barbaadu sana waan ta'eef baay'ee muraasa irratti garuu immoo xiyyeeffannaadhaan kan hojjetamu waan ta'eef garaagarummaa guddaa qaba jechuudha yuunivarsiitii biraa faana. Yuunivarsiitiin guddate gaafa jedhamu yoo dipaartmentii hedduu qabaate jedhee namni yaadu jira jechuudha. Sana miti dipaartmentoota baay'ee murteessaa ta'anii fi powerful ta'an, manageable kan ta'an yoo ittiin barsiiste immoo namni dhaqee ittiin hojii hojjechuu kan danda'u akka internationalis kan jiru akkasi waan ta'eef soon biratti dipaartmentoonni gavarneedha kan jennu callifsee
dipaartmentiin heedii wayii ka'ee dipaartmentiin banu jechuudha. Need assessmentii diteelii gaggeessina, poolisii mootummaa hin ilaalla, fedhii gabaa irra jiruu fi fedhii biyyaa hin ilaalla. Achirratti hundoofneeti banna waan ta'eef dipaartmentiin bira jiran very active. Namoonnis baay'ee isaan barbaadu warri ittiin eebbifamanis hojii gurguddaa keessa jiru jechuudha. So achiin illee bu'aa qabeessa. Har'a naannoo Oromiyaatti rakkoo qulqullina barnootatu jira. Rakkoo kanaaf sababni xiqqoon tokko hanqina barsiisaati. Rakkoo kana furuuf Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa barattoota fudhatee leenjii fi barnoota barsiisummaa laachuu irratti bobba'eetti jira. Carraa remedaalee erga dabarreen booda sadarkaa digiriidhaan yaamichi nu godhamee achirraan dhufna jechuudha. Haalli baruu barsiisuu namatti tola. Mootummaan akka gaariitti haala nu mijeessee doormiin qabannee haalli nyaataallee haalli bulmaataa iddoon bulmaataallee baay'ee bareedaa baay'ee nutti toleera. Barumsi illee haala gaarii nuuf kennamaa jechaadha. Haalli barnoonni as keessa jiru baay'ee namatti tola. Kolleejjii garaagaraarra baay'ee difirentii addaa qaba. Tokko kennisa garaagaraanis ta'e kenna barnootaanis ta'e wantoota garaagaraatti wantoota barbaachisoo ta'e yuunivarsiitii keessatti yuunivarsiitii irraa gara biraarra baay'ee addaadha. Haalli qabeessa isaanii darbees haalli ittiin nu barsiisanis baay'ee bareeda. So data protection is also very important. Accessibility and health and safety is also very important. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa yeroo kamiyyuu guddina keessa jira. Akkuma dura wirtuu leenjii irraa gara yuunivarsiitiitti ol guddate amma immoo yuunivarsiitii kaampaasii torba qabu ta'ee jira. Kaampaasiiwwan torba qabna amma bara kanatti kan bifa addaatiin itti bobba'an. Roobe irraa kaampaasii qabna, Asalla irraa kaampaasii qabna, Naqamte irraa kaampaasii qabna, Fiichee irraa kaampaasii qabna, Jimma irraa kaampaasii qabna, Mattu irraa kaampaasii qabna, Finfinnee immoo kaampaasii duruma jiraa ture walitti kaampaasiiwwan torba kanaan ala qabna jechaadha. Kahaadhoo magaalaa baatuu jiruun ala qabna. Hanqinni barsiisota guddaan baay'een waan jiruuf yuunivarsiitiin kun hojii amma yoonaa hojjetu cinaatti hojii barsiisummaas digirii jalqabaatiin akka kaampaasii meen kaampaasii keessattis akka barsiisu kana malees kolleejjota Oromiyaa 13 jiran keessaa kolleejjota biiroo barnootaa faana waliin ta'uutiin kolleejjota 6 saatalaayit kolleejjii godhannee hojii baruu barsiisuu kolleejjii 6 keessatti akka jalqabnu mootummaan kallattii nuu kenne isa kanallee hojjechaa jirra. Barattoonni kunneenis kaayyoo yuunivarsiitichaa hubachuun jijjiiramaaf kan of qopheessan ta'u. Uummata keenya tajaajiluudhaaf haala gaariin qulqullinni barnootaa lafa qabateeti barattoonni keenya qulqullinaan akka baratanii fi qulqullinni barumsaa akka lafa qabatu hojjechuudhaaf abdiin qabna jechaadha. Dhaloota booruuf advaanteejii guddaa qabna. Dhaloonni as keessa barachaa jiru kun jechaadha. Maaliif barsiisonni as keessa jiran barsiisota naayoloojii garaagaraa qabanidha. Dandeettii addaa qabu. Ogummaa garaagaraatiin baay'ee nu tajaajilaa jiru. Haalli itti isaan nu gorsanis, haalli ittiin isaan nu barsiisanis booruuf jireenya kee booruuf maaltu akkasiif ta'ullee baay'ee nu gorsa jiru. Shamarran dabalatee qaamolee hawaasaa deeggarsa barbaadanii haala mijataa uumuuf Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa mooraa isaa keessa hanga hawaasa bal'aatti xiyyeeffannoon dalagaa ture. Dalagaas jira. Fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuuf alayyuutuun ta'in keessumattiyyuu hojjettoota dubartootaa bakka tursiisa daa'immanii hundeessuudhaan daa'imman isaanii of biratti kunuunsuudhaan hojii isaanii akka isaan hojjetan hojiilee gurguddaa hojjechaa jira. Daa'imtis akka hin miidhamne haadhis akka sababa daa'ima ishee hojiirraa hin hafne kana hojjechaa jira. Leenjifamtootas barattootas iddoo kanarratti kan dhufanii tajaajilamanidha jechuudha. Isaan alatti immoo daa'imman maatii harka qalleeyyiillee yuunivarsiitiin keenya naannoo ijoollee 75 dabtara, boorsaa, iskiriiptoo, irsaasii, yuunifoormii, kaffaltii mana barumsaa kaffaluudhaan hunduma isaa danda'uudhaan ijoollee 75 bara baraan idileedhaan barsiisaa jira. Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa jechuun akka gartuu dhiiga oosan jechuu ni dandeessa. Waan qabu kamiinuu eenyurraayyuu yuunivarsiitii dhaabbata hafee hin beekne jettee ilaallata. Waan qabu kamiin yoo jedhu ofirraa eegala. Jijjiiramni dhuunfarraa eegala akkuma jedhan sana yuunivarsiitiin keenya hojjettoota isaa galii gadaanaa qabaniif gaafa ayyaanni ga'u gaafa wantoonni garaagaraa jiru waan qaburraa yuunivarsiitii kennuu eegale. Kennaatiin akka isaan waan barbaadan guututti furuufillee baannu rakkoo isaanii san baan yuunivarsiitii godhuudha jennee ilaalla jechuudha. Hawaasa keenya irra darbineeti hojjettoota keenya irra darbineeti hawaasa naannoo hojii hariiroon nuti qabnu hariiroo gaariidha jechuudha. Tajaajila hawaasummaatiin haa ta'u rakkooleen hawaas dinagdee garaagaraa yoo dhufan haa ta'u
carraalee barnootaa garaagaraa kennuun haa ta'u rakkoo adda addaa hawaasa bira dhaabbachuudhaan haa ta'u eenyuyyuu biraayyuu dhabamee yuunivarsiitiin beekne jennee ibsuu dandeenya gabaabsine. Bajata mootummaan naannoo Oromiyaa ramaduun dabalata galii ofii maddisiisa. Gama bulchiinsaatiin wanni guddaan tokko hojjennu galii maddisiisuudha. Galii maddisiisnu faasilitiiwwan kanneen leenjiidhaaf gaafa itti fayyadamnu dhaabbileen nu biratti dhufanii leenjii kennan leenjii ofii itti karoorfannee hojjennuun ala kan dhaabbileen nu biratti fudhatan faasilitii kanaaf hin kaffalchiisna. Erga gara yuunivarsiitiitti guddateen booda bu'uuraalee misoomaa garaagaraanis babal'achaa dhufu. Galmawwan waltajjii hawwatoo kutaan ceesichaa baay'inaa fi qulqullinaan babal'achaa dhufu dirreen hojii mijataa uumame. Piroojeektiin iddoo kanatti yoo laaltu yeroos fudhata qarshiis fudhata. Nu biratti garuu piroojeektiin hojjetamu hunduyyuu qixa barbaadameef yeroo barbaadaman keessatti raawwachiisama. Isaan olitti immoo qulqullinni isaa sirriitti hordofama. Maaliif abbummaan duukaa buunee waan deemnuuf namoonni as keessa jiranis hooggantoonni as keessa jiranis abbummaan socho'u abbummaan nu gargaaru waldeeggarreetu hojjenna waan ta'eef qulqullina qabuuf yeroo itti raawwatamuu qabu baay'ee haala mijataa fi ariifachiisaadha. Walisorraa gara baatuutti gaafa dhufu gamoowwan muraasa mooraa lammaffaa amma mooraa akademiksii jennee waamnu keessatti gamoowwan jiran keessatti isaanuma doormitarii godhaa isaanuma kutaa leenjii godhaa isaanuma kutaa barnootaa godhaa galma tokkotti jirtu bakka nyaata barattootaa fi leenjitoonni itti nyaatan taasisee gama muraasatti banamee jechaadha. Achi booddee gaafa gara public service college'itti ol guddatu mooraa amma keessa jirru kana dabalataan ijaaree jechaadha. Deeggarsuma mootummaa naannootiin hojii yuunivarsiitiin hojjeteen galii gurguddaa maddisiisuudhaan gamoowwan as keessatti arginu gamoowwan gurguddaa kana ijaaree gamoowwan kana qabateeti gara yuunivarsiitii ka guddate. Qorumsi illee kaardiin elementaroota kutaa tokko haga 8 fi kutaa tokko haga 12 illee asin bira baay'ata. Daree barnootaa 33 ol qabna. Daree leenjii 53 qabna. Kunniin galma xixiqqaawwan hin dabalatu. Galma xixiqqaa 5 qabna. Galma xixiqqaa gaafa jennu nama 150 fi san haga 200 qabatan jechaadha galma xixiqqaan. Galma gurguddaa nama 500 fi haga 1,200 qabatu galma 3 qabna. Milkaa'inni yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa bu'uuraalee misoomaan qofa miti. Baay'inni fi ga'umsi humna namaa isaas milkii garbirooti. Humni namaa sadarkaan barnoota isaa gadi aanaa ta'ee fi qubaan lakkaa'amaniin leenjii kennuu qofaan kan eegale. Har'a seenaa garbiroo keessa jira. Yuunivarsiitiin kun dippiloomaa irraa kaasee haga PhD barsiisutti mana kana keessatti baay'ee hojjennee dadhabnee ofii keenyas immoo mana hojii kana keessatti barnoota keenya guddifachaa digirii jalqabaarraa gara digirii lammaffaarraa gara digirii sadaffaatti akkasuma yuunivarsiitii faana guddachaa as geenye jirra jechuudha. 2001tti kolleejii kana keessatti qacarame guyyaa sanirraa kaasee yuunivarsiitiin kun gaafa guddaturraa jalqabee dippiloomaa koo digirii koo barachaa achi maastarsii koo barachee taas ga'eedha. Kanaafuu bu'aa guddaa yuunivarsiitiin kun naa godhe keessaa jiruu koo keessatti jijjiirama guddaa akka naannootti fideerra akka nama dhuunfaa tokkotti nama argate. Dubartoonni keenya yeroodhaa yerootti sadarkaan isaanii akka dabalaa deemu taasisee jira. Isaanis alatti carraa barnootaa sin kenna yuunivarsiitiin keenya dubartootaaf carraa barnootaa digirii tokkoffaadhaa amma PhD'tti dubartootaaf carraa barnootaa kennuudhaan barsiisaa jira. Gama amma irra jiruun jijjiirama guddaatu jira. Dhugaa dubbachuudhaaf tokkoffaan humna nama barateetiin yoo ilaalle. Gaafa nuti asitti qaxaramne waggaa 20 dura jechuudha. Amma almost waggaa 21 as keessa tureera. Maastarsii nama qabu namni muraasa. Ibn nuti gaafa asitti gallu digiriidhaan galle jechuudha. Namni maastarsii qabu nama 3-4 hin caalu ture. Yeroo ammaa barsiisonni keenya nama akaadaamishaa warri jedhamu 205 hundisaa maastarsii fi PhD dha. Hojjettoonni yeroo jalqabaa 19 hundaa'an sunniin amma hojjettoota waliigala 500 ol qaba jechaadha. Gara 530tti kalaa'u hojjettoonni
Yuunivarsiitii naannoo keenya hooggantoota qaxalee quuqqama lammii qabanis horachuu iddoo fi sadarkaa garaagaraatti uummata tajaajilaa kan jiran hedduudha. Barattoonni isaanii kaleessaa kunneen ifaajjii yuunivarsiitichi barattoota isaa ga'oomsuuf taasisaa ture ragaadha. Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa mootummaanis xiyyeeffannaa addaa kenne xiyyeeffannaa addaatiin yuunivarsiitii hundeesse waan ta'eef yuunivarsiitichis kaka'umsa addaatiin qophii addaatiin barnoota kana kan kennaa ture. Anis leadership and change managementidhaan digirii koo lammaffaa kan baradhe. Gaafan seenu baay'een gammade nama baay'eetu galmaa'ee ture yuunivarsiitichatti dipaartimentii kana gara nama 400 oliitu galmaa'ee barataa 40 geenyeetu dabarreechaadha qormaata seensaa dabarfanneeti gallee achi keessatti barsiistota yookaan lekchararoota gurguddoo muuxannoo hedduu irraa argachuu danda'u tuuna barsiisee haadha carraati jechuun danda'a. Leadership fi change kan jedhu kana jijjiirama kan jedhu kana hoogganuu kan jedhu kana namoota sirriitti nama qabsiisuu danda'aniin hin baradhe. Qabxii olaanaadhaas kan inni argadhe eebbifame. Peepariin aan hojjedhes riisarchi qorannoon aan hojjedhes sumarratti hundaa'aa baay'ee gaarii ture jechaadha waraqaan qorannoo ani gaggeesses. Kenniinsi barnoota isaas tiyoorii bira darbee rakkoo qabatamaa naannoo bu'uura godhatee jijjiirama olaanaaf laatamaa turuu hima. Barnoota sana keessatti wanti adda isa taasisu yuunivarsiitichi staafiin guutuun barsiisonni miira haaraatiin kaka'umsa olaanaadhaan qophii guddaadhaan nu barsiisaa turan jechaadha. Akka sirriitti hubannu beekumsa akka dabalan walitti dhufeenyaan kaka'umsaan karaa kana nu barsiisaa waan turaniif achi keessatti yeroo dheeraadhaaf gaggeessummaa keessa tureen jira. Barnoota sana keessatti immoo sirriitti waa'ee liidarshippii, waa'ee cheenji maanajimentii, waa'ee gaggeessummaa waliigala beekumsa guutuu muuxannoowwan akka addunyaatti akka biyyatti jiran sirriitti akka hubadhuun taasisee jira. Achi keessatti miirri ture, jaalalli ture, kaka'umsi ture, quuqqamni ture dabalataan beekumsa argannee irratti miira gaarii kan uumaa turee fi yaadannoo addaa kan na keessatti uumedha. Barsiistonni nu barsiisaa turan barnoota saayinsii qofa osoo hin ta'in qabatamaan manneen hojii mootummaa keessa jiru maalinni rakkoon jiru maalinni jedhanii piraaktikaalii keeziiwwan jiran wajjin riisarchiiwwan gaggeessaa ture keessaa maaltu mul'ataa ture even kan jedhu wal qabsiifamee qabatama naannoo keenyaa qabatama biyya kanaa karaa agarsiisuu danda'uutiin piraktikaal gochaati kan nu barsiisaa turan waan ta'eef beekumsa dandeettii hubannoo guddaa argamsiisaati jira. Qabeenya keenya olaanaa dheedhee namana jechaadha akka naannoottis. Almuunaayonni keenya iddoo gurguddaa jiru jechuudha. Iddoo poolisii meeqarootadha, liidarootadha, yoo xiqqaate ogeessa olaanaadha jechuudha. Kaan immoo baank indaastirii keessa kan jiru jechuudha. Maaliif koorsiiwwan nuti asitti dipaartimentiiwwan nuti asitti leenjisnu kun hiimaaniitii faana kan wal qabate, faayinaansii faana kan wal qabate, poolisii faana kan wal qabatedha. Leadership faana wal qabata waan ta'eef namoonni biraatii baratan iddoo baay'ee influential ta'e warra jiranidha. So bu'aa gurguddaa jennee kan ilaallu namoonni asitti baratan iddoo gurguddaas jiru, influences gochaa jiru. So baay'inaan isoo fudhanne 65 waggaa almost 97 kaasee hanga ammaatti kan jiru jechuudha. Hojiiwwan qo'annoo fi qorannoo yuunivarsiiticha keessatti adeemsifamu eebbifamuuf qofa kan dalagaman miti. Rakkoo naannichi qabu bu'uura godhatee furmaata saayinsawaa akeekuun hojiitti kan hiikamudha. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa yuunivarsiitii seektaroota mootummaa wajjin baay'ee walitti siqeen kan hojjetudha. Kanaaf ka'umsi keenya mana hojii, rakkoo mana hojii, adeemsa hojii rakkoo mana hojii keessatti jiru, imaammata hojiirra oolmaa imaammataa waan ta'eef qorannoon keenya kallattiidhaan deemee hojiirratti kan hiikamu malee maybe akka yuunivarsiitota kaanii waa tokko beekuuf qofa beekumsa baasuuf qofa miti kan hojjetamu jechuudha. Hageen qorannoon sun abbaa qaba, seektara qaba. Seektararraa ka'umsa isaa nurraallee ka'uu danda'a. Kanarraan kan ka'e applied waan ta'eef adda jechuu dandeenya.
Qorannoowwan yuunivarsiitichi taasiseen bu'aan qabatamaan iddoowwan garaagaraatti argamaa jira. Kanaanis naannolee biyyattii garbiroof bu'aa argamsiisaa jira. Seektaroonni imaammata mootummaa hojii irratti jijjiiruuf deemu hundumtu caaseffama isaanii faawundeeshiniin nuyiidha. Ageen seektaroota keessumattuu dhaabbilee misooma mootummaa keessatti dubbiin karoora tarsimoo murteessaadha. Karoora tarsimoo hedduu hojjannee irra isaaniif jechuudha. Fakkeenya galiin Oromiyaa waggoota 5 darbanitti radical changeidha, incremental, increasing by increasing rate. Actually potentially qaburra ammallee baay'ee fagoo jira baay'ee. Bara darbe meeqatti funaaname jennee yoo ilaalle naannoo biliyeena 200 gaheera bara darbe jechuudha. So kun garmalee dabaleera. Kana duuba isaa kan jiru Oromiyaa State University waggaa 5 guutuu hanga baranaatti waliin jira jechuudha. Mootummaa Beenishaangol Gumziidhaaf akkasumatti potential galii isaanii qorannee dookumentii sabmiit gooneerra. Magaalaa Jijjigaatiif naannoo Somaaleetti magaalli Jijjigaa potential isaa meeqa akka ta'e isas qorannee adda baasneetiin kenninee jirra. Bara kana immoo irra deebinee mootummaa naannoo Gaambeellaa wajjin expenditure management isaanii jechuun galii sassaabuu qofa osoo hin ta'in waan sassaaban san akkamitti itti fayyadamu akkamitti hojii irratti oolchan kan jedhu adda baasnee qorachuudhaaf walii galtee walii mallatteessinee qorannoo sana jalqabneerraa. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa hanga sadarkaa PhD'tti barsiisuu cinaatti joornaalii mataa isaa gonfachuun jijjiiramaan tarkaanfachaa jira. Yuunivarsiitii biyya keessaa dabalatee kan biyya alaa akkasumas dhaabbilee miti mootummaa garaagaraa hedduu waliin hariiroo addaan kan hojjetudha. Biyya alaa keessaa keessumattuu ardiin nu hariiroo wajjin hin uumne hin jiru. Awurooppaa keessaa qabna, Eeshiyaa irraa qabna, Afrikaa keessaa qabna, eenyuyyuu wajjin hojjenna jechuudha. Afrikaa keessaayyuu biyyoota miseensa IGAD ta'an wajjin platformii tokko jalatti dhufneeti naannoo barnootaa irratti naannoo qorannoo hawaas dinagdee gaggeessuudhaaf University of Juba South Sudanitti argamu wajjin waliigaltee mallatteessinee jirra amma jechuudha. University of Jomo Kenyaatti argamu wajjin hariiroo mallatteessinee jirra. University of Hargeysa Somaliland jiruu fi akkasumas Mogadishoo fa'aa wajjin illee waan jalqabamee jira jechuudha. Hojiiwwan walitti hidhamiinsa yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaan dalagaman kunneen immoo dirree hojii mijataa uumuu bira darbee maqaa gaarii biyyaa ijaaruuf hiree garbiroo qaba. This university, we find it an amazing university. People are very welcoming and we have been in a discussion with the university team. Hawaasni yuunivarsiitii kanaa adda akka gaariitti nama simatu. Hooggantoota yuunivarsiitii waliin marii gaarii taasifne nu mara haala gaariin simatan. Muuxannoo garaagaraa waliif qoodaa turre. Fuulduraafis waliin hojjechuuf walii gallee jirra. Basically I visited this university in Ethiopia, so I think this is the natures and the people are very welcoming. Yuunivarsiitii Garbiroos Itoophiyaatti daawwadheen jira. Hawaasni as jiru baay'ee nama simatu. Nuyiif kun carraa gaariidha. Nutis barattoonnii fi barsiisonni gara Baangilaadesh deemanii akka daawwatan affeerra. Yuunivarsiitii keenyarraa adeemsa baruuf barsiisuu dabalatee muuxannoo Garbiroos qooddachuu danda'u. Bu'aa hariiroo nuti uumne kanaa kan ta'e istaafiin yuunivarsiitii keenya istaafii nama 3 biyya Chaayinaatti erginee carraa barnoota PhD isaanii barachaa kan jiran ta'uu isaaniiti jechuudha. Sanarra darbees namni 4 torbee 2 dura anuma dabalateeti biyya Chaayinaatti seminaara jabaa tokko dhimma bulchiinsa Itoophiyaa irratti fi addunyaa irratti fudhannee kan dhumne ta'uu isaati. Kana jechuun alkallattiidhaan dandeettii raawwachiisummaa kee cimsite jechuudha. Muuxannoo achi argatte sana asitti fiddee qabatamatti jijjiirte rakkoo hawaasa dinagdee biyya keenya qabu keessatti shoora mataa isaa qaba waan ta'eef tajaajilootaaf faayidaan nuti argannu kun karaa kanaanis ibsuu dandeenya. Kanan dubbadhe kanaa olitti illee ilaaluu dandeenya jedheella. Yuunivarsiitota biyya kana keessatti argaman keessaa Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa rakkoo qabatamaa ogeessaa fi hooggansi mootummaan naannoo Oromiyaa qabu furuudhaaf bara 1988 iddoo kanatti magaalaa baasutti hundaa'e. Erga hundaa'e qorannoo fi qo'annoo gochaa irratti xiyyeeffate. Akkasumas qaawwa hooggansaa fi ogeessonni naannoo Oromiyaa qaban furuudhaan wal qabatee hojiilee milkii qaban waggoottan 30 darbanii hojjetaa tureera. Wiirtuun leenjii xiqqoo kaleessaa
imala waggoottan soddoman darbanii keessatti sadarkaa garaagaraa keessa ce'aa har'a seenaa milkaa'inaa himatu kun bu'aa bayii fi qorumsoota hedduu keessatti kan argamedha. Har'as guddina saayinsii fi teekinooloojii jaarraa kanaa faana dha'ee humna namaa addunyaa madaalu horachuuf hojii manee guddaataaf kottaa yaadannoo milkaa'ina waggoottan darbanii qooddanne milkii caalmaaf waliyaa tumsinuun dhaamsa Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa fi qooda fudhattoota isaaniiti. Maamiltoonni keenya, miiltoowwan keenyaaf hawaasni Yuunivarsiitii keenya akkasumas uummanni Oromoo waliigala paartinaroonni keenya biyya keessaaf biyya alaa hunduu baga hundeeffama Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa waggaa 30ffaatiif isin ga'ee. Oromia,